ያለ መጥሪያ ሊይዙኝ እስክንድር አንተ ያለ መጥሪያ አትይዘኝ ዘርበል ያለ መጥሪያ አትይዘኝ ቆሻሻ ያለ መጥሪያ አትይዘኝ ከፋሉን የሮቶ አተሙ ካን ወራቤዳ ኤጋጋተ ቪዲዮ ካን ወራቤለ ቪዲዮ ወራቡን ጀላይ ሳይያን በፍኔ ጋፈ ዱራ ሰኒቲ ቱምሳ ኡመተ ራህ በርባዱ ዳፊናት ፈካታ የሮ ወራቡ ካናተሞ ወራቃ ያመቻና አፍከኔታ ማለቻ ሞ ካራካሪኒ ሴራ ጋፈቻቲን ሴራ ጨብሱዳ ፖሊሶታ አከራቲ ካን አረብሳቲን ቱሬዳ meewaa to'atamu kafaaloo kana wal qabate maal jechaati jira hawaasni gaafa duraadhaa isa komatee fi kan isa deeggaraatiin ture akkasuma galeen isaa hoo akkasuma waa'ee jecha battee urgeessaa irratti dhaabbanni mirga namaadhaaf falmu kan Itoophiyaadha qorannoo battee urgeessaa irratti geggeessuu addaan kutuu isaa ibseeti jira akkasuma gartee qaama mootummaadhaatiin doorsifamuudhaa fi waan hagammaatitti qorate ammoo ibseeti jira qorannoo hagammaatitti godhe keessatti maal akka argate ragaa maaliidha akka walitti sassaabate kan inni maxxanse isiniifin dubbisa akkasuma abaa'uun irra ibsa baaseeti jira waa'ee marii araaraatiin wal qabate kanalle Quran simbu sana Abdul mobile birai bagara dewi angara channel fi arftan sini jeda warada jalka baruftan Abdul jaram Abdul mobile bisa subscribe goda mamil to tagana tidak balama utilla desin simanna ondalle aba oda guddan hayyun siyasa guddan jalbatte urgeessa ega harki dubatti dame ajjefame tin kara gubbatti darbame namota heddu birati kama kasetin dubbatamatin ture mootummaatu ajjesechuudhaan yeroo qaamonni adda addaa akkasuma namoonni adda addaa dubbataa turanitti haga qorannoon godhamutti qaama hin beekamneen ajjefame haga qaamni wala baadhaatiin qorame waan irra geenne nutu ummataaf ibsa hagasitti ammoo itti gaafatama mootummaa goruudhaaf warri gartee ajandaa kufaa siyaasaa isaanii geggeeffatan akka dhaaban akka irraa of eegan akka irraa of qusatan ka jedhu akeekachiisaa haala fakkaatuun ibseeti ture jechuudha mootummaan qaamni walabaa kan alaa haa qoratu ka jedhu jaarmaayaaleen adda addaa akkasuma gartee ABO'nis warri siyaasaa garagaraadha gaafachaati turan jechuudha haa ta'uti dhaabbata mirga namaatiin falmu kan Itoophiyaadha gartee kanuma biisaan ijaaratan kanuma mootummaa kanaan ammoo yeroo qoratamaadha turetti yeroo bu'aan isaa eegamutti namoonni hedduun gartee bu'aan isaan nuuf kennan maalinni isaanu gartee mootummatu ijaaree mootummaa waliin hojjetu ka jedhudha komii isa adda addaa dhiheessaa turan jechuudha dhaabbatuma kanayyuu jechuudha dhaabbata gartee mirga namaatiif falmu kan Itoophiyaadha kana jechuudha garuu dhaabbatuma mirga namaatiif falmu kan Itoophiyaadha kanayyuu gufachiisaniitu jiran jechuudha waan gufateefis akkasuma gartee akkaataa waan isa ragahe qorannoo kana keessatti waan argatee fi waan ragaa sassaabate hunda isaa ammoo gadi baaseeti jira jechuudha keessattuu miidiyaaleen adda addaa wal harkaa fuudhaniitti maxxansaa jiran Addis Standard ammoo mirkaneeffadheetiin jira xalayaa komishinarichi maxxansee dubbiseetiin jira kan inni gartee pirezidaantii naannoo Oromiyaa dabalatee akkasuma bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaadhaatii fi ergee dubbiseetiin jira ka jedhu maxxansee jechuudha kana guutuu isaa isiniifin dubbisa akkas jedha gareen qorannoo komishinii mirgoota namooma Itoophiyaa dhimma ajjechaa qondaala siyaasaa ABO battee urgeessaa irratti ragaa namoota sassaabuu erga eegalee guyyaa 3 booda qorannoo jalqabe akka addaan kutuudhaaf dirqamu xalayaan komishinarichi pirezidaantii Shimallis Abdiisaa dabalatee mootummaa naannoo Oromiyaadhaaf ergee mul'iseeti jira gareen kun ragaa namoota sassaabeen ajjechaa battee urgeessaa irratti haalota hirmaannaa qaamolee nageenyaa mootummaa agarsiisan argachuu xalayaa kana irratti eeramee jira xalayaan komishinarichi ebla 17 barreessee fi Addis Standard ilaale kuni waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa waajjira komishinii poolisii naannichaa waajjira abbaa alangaa waliigalaa naannichaa fi waajjira bulchiinsaa fi nageenya naannichaaf ergamee jira xalayaan fuula lama qabu kuni obbo Batteen naannoo Oromiyaa godina Shawaa Bahaa magaalaa Maqeetti ajjeefamuu kan mirkaneesse yoo ta'u ebla 10 akka odeeffannoon kun isa qaqqabeeni ogeeyyii qorannoo naannoo sanatti hojjetan bobbaasuudhaan hojii ragaa fi odeeffannoo walitti qabu eegaluu ibsee jira komishinarichi odeeffannoo fi ragaa garee qorannoo isaatiin walitti qabame irratti hundaa'uudhaan pensiyoon abbaa jedhamutti siree qabatanii kan turan obbo Batteen ebla 9 waaree booda naannoo sa'a 10 irbaata booda akka deebi'an himuudhaan furtuu kutaa ciisichaa isaanii bakka simannaan keessummoota itti simatamu kaawwatanii akka bahan hubachuu ibsee jira obbo Batteen mana siree san gadhiisanii erga ba'anii booda naannoo sa'aatii 10 cinaatitti konkolaataan tokko qaamolee nageenyaa meeshaa waraanaa hidhatanii fi uffata yeroo baay'ee rinjarii jedhaman beekamu uffatanii aanga'oota 2 waliin qabatee mooraa mana siree keessatti buuse walumaa galatti namoonni 6 kutaa ciisichaa qabatanii jiru sirima obbo Battee Urgeessaa bakka siree qabatan san hoteeluma san keessa isaanis warri qondaalota keessaa warra gartee waraana achi bu'aman kana keessaa namni 6 siree ciisichaa kana qabatanii jiru jechuudha haala guyyoota biroo irraa adda ta'eedhaan guyyaa sana naannoo sa'a 10:45 tti humnoonni nageenyaa magaalattii sochii konkolaattota miilaa 3 baajaajii fi namoota miilaan deeman dhorkuu eegalan guyyaa sana halkan walakkaa naannoo sa'aatii 6 tti bakka magaalattii irraa bahee bakkaalee fi batteetti argame konkolaataan biikaappii tokko saffisaan imaluudhaan daandii irraa maqee ibsa osoo hin dhaamsin dhaabbachuudhaan komishinarichi ragaa namoota dubbisee wabeeffachuudhaan ibsee jira ergasii namoota uffannaa waraanaa uffatan 4
konkolaataa sanarraa bu'uudhaan nama tokko duuba konkolaataa irraa harkisanii buusuudhaan irra deddeebiidhaan itti dhukaasuudhaan gatanii deemuu komishinarichi eeree jira. Guyyaa itti aanu ebla 10 reeffi battee harkisaa lama duubatti hidhamee akkasumas mataa laphee fi garaa irratti rasaasaan rukutamee argame. Gareen komishinarichaa qorannoo itti fufuudhaan ebla 10 takka ragabaatota kanaan dura dubbise qunnamee gaafii dabalataa gaafachuudhaaf yaalus namoonni kunneen poolisiidhaan akka qabaman baruu ibsee poolisiin namoota ragaa ba'an kana nageenya isaaniitiif jecha to'annaa jala oolchuu isaanii ibsee jira. Haa ta'u malee komishinarichi ragaba'oota waliin akka hin qunnamne dhorkamuu ibsee jira. Xalayaan komishinarichaa itti dabaluudhaan akka ibsutti komishinarichi adeemsa qorannoo keessatti nageenya ragabaatota mirkaneessuudhaaf carraaqqii guddaa taasisus poolisiin ragabaatota gareen qorannichaa komishinarichaa dubbisee hidhuu qofa osoo hin taane yeroo gareen komishinarichaa magaalattii keessa socho'an namootaa fi konkolaataan hin beekamne hordoffii irratti taasisaa fi sochii isaanii gufachiisaa turan. Kana malees poolisiin miseensota maatii battee urgeessaa qorannoo komishinarichaadhaaf tumsaa turanis to'annoo jala oolchee jira. Sababa kanaaf nageenya ogeeyyii qorannoo ragaalee fi namoota qorannoo kana keessatti hirmaatan mirkaneessuudhaaf komishinarichi hojii ragaa walitti qabu ebla 12 magaalattii keessatti hojjechaa ture addaan kutuudhaaf dirqamee jira. Komishinarichi xalayaa kanaan qorannoo isaa keessatti gufuun akka hin uumamne mirkaneessuudhaaf aanga'oonni naannichaa hojii isaaf tumsa barbaachisaa ta'e akka godhan gaafatee jira. Akkasuma ragabaatota hidhaman kanneen odeeffannoo komishinarichaaf kennuu irratti tumsan hatattamaan akka daawwatu akkasumas maatii obbo Battee Urgeessaadhaatii fi shakkamtoota biroo to'annoo poolisii jala jiran irratti dhiittaan mirga namoomaa akka hin geenyedhaa fi hordoffii barbaachisaa ta'e akka godhamu gaafatee jira. Komishinarichi gabaasa qorannoo kanaa maxxansuu isaan dura guyyoota hojii 10 keessatti qondaalota dhimmi ilaallatu waliin mari'achuudhaaf qophii ta'uu xalayaa kanaan aanga'oota dhimmi ilaallatu beeksisee ture. Komishinarichi erga xalayaa kana ergee as deebiin adeemsaa itti fufee yoo jiraate jedhamee addis istaandaardiin kan gaafatame yoo ta'u komishinarichi deebii isaatiin qorannoon itti fufee geggeeffamaa jiru irratti yaada akka hin laanne ibsee jira. Kunis danqaaleen jiraatanis ajjechaa Battee Urgeessaa irratti ergannoon jalqabaa isaa maxxansuutti itti fufuu akka danda'u mul'isee jira. Xalayaa komishinarichaa mirkaneeffadhe jechuudhaan addis istaandaardii haala kanaan gabaaseeti jira jechuudha. Namoonni hedduun qaamni kun qaama mootummaati isaanuu gartee warra mootummaan ijaarate qaama biraa walabaa kan alaatiin haanuu qoratamu ka jedhu gaafachaa turan. Haa ta'uti gartee qaama Itoophiyaan ijaarte kanaan jechuudha akka hin qoratamne godhameetiin ifatti gartee akka waan kana keessaa gartee mootummaan harka qabu akkaataa amma gartee maxxansaama isinii dubbise kanarraa akka hubattanitti gabaafameeti jira jechuudha. Yeroo garagaraatitti gartee ajjechaa namoota bebeekamoo akkana kanarratti godhamu irratti hawaasuma jidduutti wal falmisiisatu godhama. Mootummaa waan kana hin godhu yookiin ammoo qaama akkasitti godha qaama akkasitti mootummaa maqaa balleessuudhaaf godha waan jiru hawaasuma jidduullee wal falmisiisatu jira yeroo garagaraatitti jechuudha. Garuu haala kanaan komishiniin Itoophiyaadha dhugaa argatee bifa haala kanaatiin lafa kaa'eeti jira jechuudha. Kanarratti hayyoonni adda addaa Jawhar Mohammad dabalatee akkasuma aktiivistoonni adda addaa akka gartee wanni kun karatti hafee akka gartee mootummaadhaan wanni kun karatti gufate hedduun isaanii maxxansaati jiru jechuudha. Dhaabbata mirga namaadhaaf falmu kan Itoophiyaadhaa kana waabeffachuudhaan hedduun isaanii wanni kun karatti gufatu isaa haala saniin balaaleffataa haala saniin ibsaati jiru jechuudha. Akkasuma inni biraa immoo marii biyyaalessaa rakkoo siyaasaa furuudhaaf qaamolee wal waraanaatiin jiran irraa jalqabuu qaba kan jedhu ibsa ABO'n har'a baaseedha. Haqa yeroo ce'umsaa fi hidhannoo hiikkachuu ilaalchisee ibsa baaseen mariin biyyaalessaa rakkoo siyaasaa Itoophiyaadhaa mudate kan furuu danda'u yoo qaamolee wal waraanaatiin jiran irraa eegalee hawaasa bal'aa hammateedha kan jedhudha ibsi ABO'n baase jechuudha. ABO'n ibsa kana kan baase manni maree ministeerota 7 dura natti fakkaata 7 dura imaammata haqa ce'umsaa raggaasisuu hordofee jechuudha. Waan san isaan jechuun raggaasisanii gara hojiitti tarkaanfachiisaniiti jiranii garuu ammoo marii biyyaalessaa kan jedhu san keessa gartee hatta ABO'n karaa nagaatiin qabsaa'uu fi ofee kooleen akka hin jirre beeksisanii turan jechuudha amma dura. Duuba haala kanarratti har'an ammoo ibsa ABO'n baaseenii haala nageenya biyyattiidhaa hundeetti furuudhaa fi dhugumatti gartee nageenya akka bu'u godhuudhaa fi warra wal waraanaatiin jiru irraa eegalee achi booda gartee hawaasa bal'aa hammatuudha qabaa kan jedhu. Kanarratti ammoo nageenya waaraa araara olaantummaa seeraa hanqaa fi dimokiraatawaa ta'e kana keessatti mirkanaa'uudhaa fi haala mijeessuu kan jedhudha. Akkasuma gartee komishiniin
walqixxummaadha akka gartee isaan lameenii fi walqixa kana hundaa fi walqixa dhaabbatuudha qaba qaamni araara gartee ka waan kana hojiirra oolchuu kan jedhudha. Homa barbaadeyyuu haa ta'u nageenyaadhaaf yaamicha godhuudha baa'oo yaamicha godhuuni an hedduu takka na gammachiisa akka nama tokkootitti akka gartee nama hawaasni kenna miidhamaatiin jira jedheetiin amanuu tokkootitti isaan jidduutti hawaasni miidhamaa jira jedhee amanuu tokkootitti kanumayyuu waa'ee nagayaa nageenyi bu'uudha qaba jedhaniiti waa'ee yaamicha nagahaadha gaafachuuni waan hedduu takka namatti dhagahamuudha waan hedduu takka gartee nama gammachiisuudha. Mariin araara hunda hirmaachise akka godhamuudhaa fi warri wal waraanaatiin jirurraa eegaluu qaba nutu araaramuu qaba jedhameeti warri wal waraanaa jirurraa abaa'oo waan kana dubbatuuni waan hedduu takka waan bareedaadha jedheeti yaada. Ulaagaaleen kaa'ame akkaataan itti jedhame gartee ammatti isaan walii galuu baatanis karaa nagahaatiin mari'anna karaa kanatti jechuun amma karaa irratti mari'atan irratti walii galuu haa dhaban malee karaa kanarratti haa mari'annu jedhanii yaamicha nagahaa dhiyeessuuni kuni hedduu waan bareedaadha jedheeti yaada. Hundaafiyyuu rabbiin araara haa buusu isaan jidduu nagaha godhetiin uummata keenya akka nagahaadhaan jiraatan haa godhu. Tole hayyee kan dhiheenya kana ajandaa guddoo ta'e jechuun wanti kun sila ajandaallee ta'uudhaa hin malle garuu haa ta'uti ammoo nama keessa wallaalatu jira nama gartee miira keessa galutu jira nama amantii isaa irratti qoosaa hin beeknetu jira waan ta'eef hawaasa walitti buusu waan hawaasa burjaajessu waan hawaasa gartee akka walitti duujisu tokkummaa hawaasallee kan balleessu oofaatiin kan ture kaffaaloon jechuudha. Arra ifatti yeroo gartee poolisii federaalaatiin poolisii gartee Finfinneetiin yeroo to'atamu of waraabaatee ture jechuudha. Kanarratti namoonni haala adda addaati kan isaan kaasaatiin jiran. Kaffaaloon asirratti waraqaa gartee waamichaa yookiin ammoo gartee waraqaa maxxaraa jedhamu san jechuudha. Maxxaraa ala naqabuu hin dandeessan jedheetiin sadarkaa komishiinaraatitti maqaa waamee namoota adda addaa narraa deemi jedheetiin yeroo gartee ifirraa qolatuudhaaf viidiyoo daqiiqaa takkaa fi wahii akkasii waraabee sooshaal miidiyaa kanarratti hundi keessaniyyuu argaatii turtan jedheeti yaada. Achirratti jechuun akka gartee nama seera sirriitti beekuu jechuun karaa seeraatii ala homaana godhuu hin danda'an akka jechuu fakkeessaatiin garuu haa ta'u achi keessatti arrabsoo adda addaadhaatti fayyadamaatii ture jechuudha. Mee viidiyoo kana ያለ መጥሪያ ሊይዙኝ ኮሚሽነር ጌቱ ተመልከቱ። አዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ተመልከቱ። ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ያለ መጥሪያ አትይዘኝም አንተ ፖሊስ ዞር በል ፖሊሱን ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ወጥ ወንዶሰን ይሄው እስክንድር አንተ ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ዞር በል ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ዞር በል ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ቆሻሻ ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ወንድ ዞር በል ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ተናግሬያለሁ ያለ መጥሪያ አትይዘኝም ማን ላከ ማን ነው ማን ላከ ነው ማን ላከ አንተ ማን ላከ ያለ መጥሪያ ነው የምትይዘው ማንንም ይሁን ያለ መጥሪያ አትይዘኝም እኔ መጥሪያ ስጠኝ ነው የምሄደው ተናግሬያለሁ እኔ መጥሪያ ሳትሰጠኝ እንዳትጠጋኝ ajaa'iba kaffaaloon gaafa namni gartee taa'iin dadhabde waan isa teessisutti dhufa ka jedhu namoonni tokko bifa qoosaatiin sooshaal miidiyaa kanatti waa isaa ibsataa jiran. Ilaala amma kaffaaloon akkasitti gartee hawaasa walitti buusaatiin ture sun haganuma itti qophaa'e jechuudha. Waraqaa waamichaa sargiidha. Fakkeenyaaf bara biyyoota guddatte ka gartee karaa gubbatti nama rashanan biyya akka Itoophiyaa sanii miti waan miidhaa geggeessu yookiin ammoo hawaasa jeeqaa jiraa yoo beekee poolisii biyya guddatte keessatti iyyuu to'annaa jala oolcheetiin qorannootti dhiyeessee gartee akka mana murtiitti dhiyaatu ni godhaa jechuudha. Poolisiin mirga hin qabu fakkeenyaaf abbaa barbaade gartee to'atuudhaaf eega shakkame jechuudha. Shakkamuun iyyuu to'atamuudha. Waraqaa yaamichaa maali nama isa kasasetu jechuun waraqaa yaamichaa kan jedhamu bara yoo haati mana nama kasastee fi yoo namni tokko mana murtiitti nama himate mana murtii irraa waraqaa bahuudhaan poolisiin yakka tokko geggeessaa jira jedheetiin ofii isaatiif yoo shakke to'achuudhaaf mirga qabu biyyootuma gurguddatan keessattuu jechuu kiyya. Haganuma itti qophaa'e ilaalamaa inni waraqaa waamichaa gara kaaniin ammoo akka nama seera beekuu faxfaxi jedha akka gara kaaniin ammoo ofiifuu ammoo seera cabseeti ragaa ifirratti baama fakkeenyaaf viidiyoon kun faca'eeti jira poolisii yeroo inni arrabsuudha. Arrabsoon kunis akkasumatti gartee taa'eeti jirachuudha. Gara kaaniin ragaa ofirratti bahe akkana laala haqa namaa cubbuu namaa nama meeqa mufachiisee nama meeqa gartee walitti kaa'ee nama meeqa amantii gartee namni lubbuu ofii irra jaalatu diqqeessuudhaani namni meeqa gartee kan itti rifatee akkanuma jechuudha. Har'an tanayyuu waan isa aarsaa kafachiisu waan ragaa isarratti isa baay'isiisu ofii isaatiif iyyuu afaanii waan arge lallaaqeetii muddamsuu keessa afaan gogogee bara akkuma gartee gaafa shugguxii ofitti qabee of ajjeesechaa ture sanitti afaan gogogeetii jira jechuudha. Akkuma agartan kana haala kanaan batbatu soo jedhu ofii isaatiif iyyuu ragaa ifirratti bahee poolisii iyyuu arrabsa jechuudha. Akka isaatti ammoo seera beekaadha. Moo wanni inni itti qophaa'e haganuma laala waan baatii 2 moo 3 guutuu gartee hawaasa kana waggaa guutuu gartee isaan arrabsaati akka isaan wal arrabsan akka namni amantiidhaan walitti duuluu fi akka gartee gandaa walitti duulu godhaatiin ture sanii fi haganuma itti qophaa'e jechuudha. Amma inni waraqaa yaamichaa malee eenyutu si erge zarra leebaa maali arrabsoo fi waraqaa yaamichaa waan jedhu tana qofa itti qophaa'e jechuudha. Mee ilaala amma namni waa balleessu hundinuyyuu haganumaa jechuudha. Namni keessattuu hawaasatti waa balleessu hundinuyyuu haganumaa jechuudha. Haqa hawaasaa jechuun salphaa miti. Hawaasa amantii fedhe hordofaa ta'u, amantii barbaade haa ta'u,
hawaasatti namni gartee quba qabu bar nama dhuunfaallee nama siyaasaa garee guruppii waan barbaadde jedhi hawaasa nagahaa hawaasa miskiinaa yeroo diqqeessite yeroo gartee amantii isaa aadaa isaa gartee safuu isaa eeguu dadhabdeetiin cabsite hawaasatti baacee haganumaa jechuudha. Jechuun biyya san keessatti tarii boruu gabbahuu danda'a iftaan gabbahuu danda'a hidhamechuu waan guddaa ta'e jechuu kiyyaa miti garuu haganuma to'annaa jala oolee dhuguma gartee kataamu taate haganuma jechuudha to'annaa jala ooleeti jira haganuma jechuudha qabameeti jira wanti inni gartee amma dura hin jedhin hin jiru takka majlisatti qoosaa takka hawaasatti qoosaa takka muslimatti qoosaa takka gartee oromoo godinaan maqaa yaamee oromootti qoosaa takka gootota gartee qabrii jiranitti qoosaa wanti gurbaan kun hin jedhin hin jiru jechuudha. Bargaafa dhiyoo kan gartee amman tana hidhaadhaa bahee lijiyaare jechuudha waan hagana hin geenne dubbateeti baatii 8 hidhame jechuudha garuu mootummaan kun yeroo tokko dagachiiseetiin tasa nama hidhaa amala akkana kana mootummaan ni qaba jechuudha hatta durgaaf wayyaanee sanillee ni jira waan akkana kun isaa uf dagateetiin gartee zanaa jedheetumaan gartee yeroo ho'aa san keessaa miti isaa zanaa jedheetiin amma jiraatee bakka barbaade seeneetiin gartee farsoo isaa dhuguutti haala saniin to'atame jechuudha. Viidiyoo kana inni birmannaa barbaadaadhaa fi sooshaal miidiyaa irratti facaasinatti fakkaata akkuma gaafa duraa san sehee dubbiin duuba akkasii miti amma viidiyoo daqiiqaa takka haga waraabbatu kana qofa waan inni ofirraa qorate haala saniin to'annoo jala oola jechuudha. Namni gartee hawaasa bal'aa kana walitti buusu abbaa fedheyyuu haa ta'u jechuudha. Nama gartee akka isaa taraa kanaa miti abbaa barbaadeyyuu dhugaa poolisiin hin tureyyuu jedheeti yaada waan kanarratti nama sababa isaa nama meeqatu sooshaal miidiyaa kanarraa wallaalaa meeqatu kabiraa agartee amantii namaa arrabsa. Kabiraa meeqatu gartee gareedha jedheetiin fakkeenyaaf garee isaan arrabsa. Namoonni amma isa duubaan jiran amma goda seenan dhabaniiti jiran jechuudha. Gaafa duraa gareedhaan ijaaramanii warri isaan waliin gartee amantii namaa arrabsan godinaan kaffaaluun amantii qofaanii miti godinaan gandaan akka gartee namni wal qoodu waa meeqa hojjetaa ture jechuudha. Namni amantii namaa tokko kamiyyuu wanni isaadhaaf malu to'annaa jala ooluudha. Maaliif jennaan hawaasni kabajamaan kun sababa isaa gabaagabaadha dhakaa walirratti darbatuun sirrii miti waan ta'eef jechuudha. Rabdu moobaala biraa hanga qophii biraatii walitti deebinutti nagaan naa tura.